Namni abdii kutee akka looterii fi diivii kutee hin taa'u. Abdii yeroo kuttu looterii yookaan diivii kuttee miti waan ta'eef gonkumaa hin taa'in. Abdii kuttee taanaan tikkeetti iyyumaa kuttee waan ta'eef gonkumaa teessee hin eegin. Yeroo abdii kuttu waan abdattullee yoo dhabde uumaa kee abdachuu qabda. Mee seenaa nama kanaan isinitti hima. Abdii hin kutatiin kan jedhu jechuudha. Waa'ee nama Jaakmaa jedhamu kana. Namni Jaakmaa jedhamu kun hundeessaa fi gaggeessaan Alibaabaa nan milkaa'a jedhee yaadee hin beeku jedha. Sooressa beekamaa biyya Chaayinaa tokkoffaati. Innis akkas jedha. Ani maatii homaa hin qabne hiyyeessa harka qalleessa irraan dhaladheedha. Carraan gaarii na mudatee hin beeku. Qormaata biyyoolessaa sadarkaa tokkoffaa yookaan piraayimari iskuulii si'a lamaan kufe. Qormaata biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa immoo haayiskuulii immoo yeroo sadiin kufedha. Qormaata biyyoolessaa kan qophaa'inaa immoo kan piripaaraatorii iskuulii immoo yeroo lamaan kufedha. Harvaard yuunivarsiitii seenuu barbaadee qormaata seensa si'a 10 kufedha. Hojiifis ulaagaa guutee hin beeku. Hojiifis ulaagaa guutee hin beeku yeroo jedhu evidensii hedduu qaba. Hojii humnaas ta'e dhaabbata hojjechuuf wanta ani hin yaaliin hin jirudha. Industirii garaagaraa 30 ol ta'an keessatti qacaramuuf dorgomeera. Hundi isaaniiyyuu ulaagaan guuttuu jedhanii na deebisanidha. Keessa ba'aniiyyuu na arrabsan, natti dheekkamanii na tuffatanis jedha. Kaan dhiisaatii poolisii biyyaa ta'uu barbaadee dorgomeera. Garuu naaf hin taane. Yeroo tokko nama 5 baasanii jennaan 5 taanee dorgomnee nama 4 fudhatanii anaan ulaagaan guuttu jedhanii na hambisan jedha. Walumaa gala anaan namni dhuunfaas ta'e gareen dhaabbanni mootummaas ta'e miti mootummaa kan ani keessatti fudhatame hin jiru. Dorgommii tokko nama 24 barbaada yoo ta'e 23 fudhatanii anaan na dhiisodha yookaan na kuffiisodha. Dorgommiin tokko nama 10 barbaada yoo ta'e 9 fudhatanii anaan kuffiisodha. Kanarraa kan ka'e ani nama carraa dhabeessa, nama abdii hin dhabne, nama abdii tokkollee hin qabne, nama ulaagaa hin guunne, nama tuffatamaaf gatamaa, nama milkaa'inaaf hin taane akkasitti uumame jedheen of yaada turedha. Garuu har'a yeroon taa'ee yaadu kufaatiin koo yeroo sanaa milkaa'ina koo har'aaf sababa ta'eera. Ulaagaa guutuu dhabuun koo tuffatamuuf salphachuun koo gaafas har'a kabajan na ga'eera. Yeroo sana tuffatamuun koo fudhatama dhabuun koo har'a kabajaaf na ga'eera. Milkaa'ina harki caalu kufaatii keessa darba. Ani har'a sooressa beekamaa yookaan tokkoffaa biyya Chaayinaati jedha namni kun. Kaleessa dhaabbata nama hunda keessa kan mootummaas kan miti mootummaas kan dhuunfaas kan gareessa hojjechuuf jedhee carra dhabeera. Har'a garuu gaggeessaa kaampaanii Alibaabaati jedha Jaakmaan. Seenaa kanarraa waan hedduu barattu abdii kutachuun gonkumaa nama hin teessisu taa'uus hin qabdanii itti aantanii kan itti aanu yaaluu qabdu malee gonkuma abdii kutattanii teessu taanaan carraa waaqayyo isin kaa'illee hin dhabdu jechuudha booda. Tariiti kan har'a isin waan adda addaa yaaltanii dhabdan kan isiniif taa'e kana miti kan biraan kan kana caalu isiniif taa'eera ta'uu danda'a waan ta'eef darbitanii yaaluun dagatina galatoomaa turtii gaarii.